Harka fuunee akkam jirtu warri baariitiif jalatti argamtan ammas warri feesbuuka baarii orooliif jalatti argamtan nagaa keessanii anis fayyaadhaa har'a barumsa tokkoon qabadhee isiniif dhufee barumsi keekaa har'aa liinkii sooshaal miidiyaa garaagaraa akka fayyadamtan jechaadha. Phorofayilii feesbuuka keessanii jala kaa'uudhaaf akka namni salpumatti isin argatu jechaadha. Sanii jechaadha kan isin garsiisu liinkii sooshaal miidiyaa akka WhatsApp ta'ee ka Telegram akkasumas ka YouTube warri YouTube qabdan akkasuma ka Instagram phorofayilii Facebook keessanii jala keettanii jechuudha. Namni salphumatti achiin phorofayilii Facebook keessanii jala seenii jedhe salphatti isin argatuu ni danda'a jechuudha. Isinis ammootu osoma Facebook keessa jirtan yoo Instagram yookiin YouTube yoo seenuu barbaadan kuno bakkuma phorofayilii keessan jala kana dhuftanii jechuudha. Amma kuno as jira. Kuno linkiiwwan anjalaa qabu kanneen jechaadha. Kuno amma ka YouTube kuno baariitiif jedha, ka Twitteratis kuno baar romantic jedhee jira, ka Instagramatis kuno baarii oroo jedhee jira. Kuno sadiinuu namni salphumatti phorofayilii kiyya jala dhufnaan jechuudha asiin ni argata sooshaal miidiyaa an fayyadamu jechaadha. Anis ammoo osoma Facebook keessa jiru amma Instagram seenuu yoo barbaade kuno kama Instagram jedhu baarii oroo ka jedhu kana isarra gadi dhaha. Amma inni dhufa amma ni eeggattu. Kuno amma direct naaseena jechaadha. Kuno osoma Facebook fayyadamu achumaan as Instagram seenuu ni danda'a jechuudha. Akkanuma kuno akkasuma ka Twitter kanas seenuu ni dandeessanii, ka YouTube tis seenuu ni dandeessanii. Amma ka YouTube irratti gadi dhaha. Kuno amma direct ofuma deeme kuno naa dhufe jechaadha baariitiif jedhe. Kuno bifa kanaan isinis ni deeffattu. Ka WhatsAppitis ka Telegramatis ka barbaadan jechuudha. Kamuu irra godhachuu ni dandeessanii. Sanii jechaadha kan har'a isin garsiisu hanga xumuraatitti na hordoftanii. YouTube kiyyas ammootu asumaan bakkuma phorofayilaa kanaan jechuudha. Baariitiif kuno ka jedhu kana asuma Facebook kiyya kana jala dhufuudhaan asumaan gizeema amma barumsa kana laaltan jechuudha. Phorofayilii Facebook kiyya jala dhuftanii warri YouTube kiyya subscribe gootanii warri Instagramas follow walirraa hin qabne jechuudha. Asumaan Instagram kiyyas follow naa godhaan isiniin jedha. Akkasuma Twitteras an kana sadiin irraa qaba. Isin ammootu ka barbaadan irra godhattanii amma gara barumsaan isin deemsisa. Kuno kana irra deeffatu jechuudha. Asuma dhuftan jechuudha. Kuno sure about info bakka jedhu kana ni argitanii. Kuno bakka sarara sadiin dalgee jala ciiftu kana isirra gadi tuwixanii gizee kaatan ni eeggattu. Eegas ammoo haala kanaan isinii fida guruppiiwwan isin qabdan kuno akkana ol ooftanii gizee jettan kuno bakka kana contact info bakka jedhu kana ni argitanii. Contact info bakka jedhu kanatti gama cinaatiin kuno edit bakka jedhu kana bulee kana ni argitanii. Gama cinaa harka mirgaatiin edit ka jedhu kanarra gadi tuwixan jechuudha. Eegas kuno haala kanaan isinii fida amma keessan jechuudha. Kuno bakka kanneenitti ol ooftanii gizee jettan kuno social links bakka jedhu kana ni argitanii. Bakka kanatti jalatti jechuudha addi social links ka jedhu kana isinii dhufa jechuudha. Kiyya amma dura waan guutee jiruuf kunniin isinii hin dhufu dura. Eegas addi social links bakka jedhu kana gattuwixan jechuudha. Takkatti yoo gattuwixanii jettan eegas kuno akkanatti isinii fide jechuudha. Gizee isinii fide jedhe ammootu kuno bakka tana ni argitanii. Bakka qasti bakka akka garagaltuu jirtu tana isirra gadi tuwixanii amma ka Instagrama isirra gadi tuqee yoo jedhe kuno gama cinaa gamanaatiin ammootu gama cinaa mirgaatiin bakka barraahu kanatti jechuudha. Maqaa ka Instagrama yoo ta'e maqaa Instagrama keessanii barreessitan jechuudha. Akkasuma ka Twitteratis kuno bakkuma qasti tana gattuwixanii eegas Twittera ta'ee sooshaal miidiyaa fayyadamuu barbaadan kamuu jechaadha. Kuno Snapchat, YouTube, Twitch, Line, WhatsApp, WeChat sooshaal miidiyaa hedduutu as keessa jira. Isin ka barbaadan irratti gadi dhooftanii maqaa sooshaal miidiyaa fayyadamtanii barreessitan jechuudha. Ka YouTubetis yoo ta'e ammootu kuno YouTube illee haaluma kanaan barreessitanii bifuma salphaa ta'een irratti deeffattu. Kuno bakka kanatti ammootu yoo isin malee akka namni biraa hin argine yoo ka barbaadan taate
kunoo bakka akka kaartaa jirtu kana ni argitanii isii kanarra gadi tuuxanii friendis ka jedhurra gootan jechuudha. Yoo akka friendiin keessan argu barbaadan yoo isin malee akka namni biraa hin argine ka barbaadan taate ammoo kunoo more options ka bakka jedhu kana tuuxanii eegasii oolliimi ka jedhurra godhatanii amma kiyya namni hunduu arguu hin danda'a maaliif asumaan namni follow na hin godha jechuudha keessa seene bifa kanaan eegasii ammoo save gootanii save gama jalaatiin jirti save gootanii keessa baatan jechuudha. Achi booda phorofayilii keessan jala isinii ta'a bifa salphaatiin haala kanaan ni deeffattu. Baar YouTube barnoota adda addaatti keessinii kennu jechaadha. Yeroo kamuu like share godhuudhaan na jajjabeessaa yaada qabdan ammoo koomentii jalatti naa laadhaan isiniin jedha. Hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaa irra tura.